ulfinni guddinni waaqayyoof haa ta'uuti. Akkam jirtan? Maqaa waaqaa barbaraan kan eebbifamaa ta'uuti. Waaqayyoo jiraatan tokkoon keenya qarqaaree guyyaa har'aa immoo miilli keenya mana isa keessa akka dhaabatu isa carraa nu kenne isa jabeenya nu ta'e isa nu jiraachise isa hafuura nu tolche isa warra har'aa nu tolche. Ameen. Mi akkam jennee waaqayyo galateeffannaa. Arginu Hallelujah. Buleeyyana nu tajaajilan gooftaa jiraatan isaan haa eebbisuuti. Maqaa waaqaa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Mee har'a immoo guyyaa har'aa akka waaqayyo immoo nu dubbatu, akka waaqayyo nu gorfatu, mata keenya qaqqabannee waliin kadhannee gara sagantaa itti waliin dabarra. Si galateeffannaa. Gooftaa gooftota, hayyuu hayyoota, waaqa fakkeenyaaf qixxee hin qabne, gubbaan teessoo ulfinni keetii, lafi immoo ejjata miila keetii ka ta'e, jechaaf dandeenyee si ibsuu kan hin dandeenye, ifa namii bira ga'uu hin dandeenye guddaa keessa kan jirtu. Maqaan kee barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqa waaqeffannaa nu qubaan oloon jechuun maleef inni galata naa dhiyeessu ulfinni naa kennaa jedhame kun barreeffame. Ganam kan akkisi galateeffannuuf, akkisi waaqeffannuuf waaqayyo keessi keenya qopheessite aarsaa keenya fudhatte maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waan nu gidduu jirtuuf ulfinni guddinni siif haa ta'u. Ani immoo saba kee dura eegee dhaabadhu waaqayyo. Maqaa cufcaa maqaa Yesuus Kiristoositiin naan dabartee gooftaa ayyaanaaf argamuun kee hafuurri kee na golboobee na qajeelchee na dhaabee goofta kiyya. Yaada guyyaa har'aa saba keetiif dhiyeessuu akka danda'u akka na gargaartu naan kadhadha. Sabni kee qulqulluun goofta kiyya gurra dhaga'uun yaada qalbeeffatuun akka isaaf kennitu siin kadhadhaa. Hafa kee gubbaatti ulfaadhu maqaa cufcaa maqaa Yesuus Kiristoositiin ameen. Ameen. Hallelujah. Torbaan lamaan sadeen dabre kana waaqayyo karaa adda addaatiin nuti dubbachaa ture gaafii jireenya nama keessatti dhiyaatu kun maaf ta'a waan jedhu gubbaatti paaster dursee nu barsiiseera. Achiin immoo the quality of believers waan jedhu gubbaatti immoo ani yeroo lama dhagaa tokko waldaatti eegina carraa gadhee taa'ee hin dhagaa lammaffaa immoo ediit eegitochuu wan dhagaa achumatti ameen jecha ilillecha waaqayyo galateeffadhaa jechuudha. Ameen. Obboleeskii waaqayyo jiraatan as eebbisuuti. Karaa keetiin waaqayyo samii banee waan lubbuu namaa jaaru hedduu dhangalaasu jira. Kennaa kan waaqayyo keessatti agabbisuuti. Paaster gooftaa jiraatan as eebbisu. Sooraa keen karaan keetiin waaqayyo samii banee guddoon dubbata, guddoon gorsa, guddoon guddisaa. Paasteriin waaqayyo is qarqaaree kitaaba qoruu jira ganamaaf galgala. Waya keessa baay'eetti jilbeeffatee yoo agartan deemtanii man isaa hin dhugeeffattan bas bakka baay'biliin asiin matsaafii asiin luukiin asiin shaayiin asiin afaanilleen harkaalleen karaa cufaan hojjechuu jira. Maqaa waaqaa barbaraan kan eebbifame haa ta'uuti. Ameen. Har'a immoo waaqayyo akka addaatiin nu dubbata. Yeroo isin dhufee sagalee waaqayyo himuuf qophaa'u dadhabbii guddaa kee ture torbaan guutuu hojjechaa ture kalee galgala hojjaa bulee akkasidhee waaqayyo akkan sabban kee dura dhaabate eegee barbaadde namichuun kan narraati maan gabbitochi bakka namichaan waliin hojjechuu jiru kana wareeraa naqama nadhisa jedha rafuu dideera sandeen dhiyaachuu jira injira miti waaqi fedhii akka taate sa'aatum lamaan tokko injira miti nam kan narraati gabbitochi waaqa dhachaa ture. Akka midnight paasteriin bilbilee olmuuf rafeera. Waaqayyo nu qarqaaras kenne. Har'a ulfinni guddinni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo waan guddaa jireenya nu ta'uu danda'u, nu gorsuu danda'u na barsiise eebba obsanii danda'u keessi jiru waan jiru gubbaatti dubbachuu barbaada. Maqaan waaqaa barbaraan kan eebbifamaa ta'u. Ameen. Maal keessa? Eebba obsanii danda'u keessa jiru. Taa'ee eegii hojjaa waaqayyoo saba waaqayyoo Gibxii keessatti baase saba waaqayyoo dukkan keessa ifatti fide kana eegilaalu
waaqayyo yoo nu yaamu waaqayyo maaltochuu herrega jireenya keenya keessatti inni jireenyi keenya hojjechuu barbaada. Maqaan isaa barbaraan eebbifame haa ta'u. Ameen. Akkasumatti ijoollee taanee akka hafnuuf odoo taatin gooftaa fi ayyaan gooftan maalta dammaqa guddaadha sagalee waaqayyo akka jedhu waaqayyo yeroo hundumaa akka nu guddannu fedhasaati. Ameen ameen. Akka dammaqnu fedhasaati. Akka beekta akkisanii firii baaftanii firiin keessanillee baay'atuu fi kunini gammachuu kootii jedha sagalee waaqaa. Ameen ameen. Yoo san ija baaftan yoo san firii baaftan yoo jireenyi keessan mul'atu yoo jireenyi keessan dagaage yoo urgaan gaariin isanirraati dhagahame argame suufame waaqayyo kanatti hin gammada. Maqaan isaa barbaraan eebbifame haa ta'u. Kanaaf waaqayyo jireenyi keenya maaltochuu baasaa fedha gorsa isaan nu jajjabeessuu barbaada. Barnoota isaan nu hidhachiisuu barbaada. Maqaan waaqaa barbaraan eebbifame haa ta'u. Har'a wanti inni nu hidhachiisuu barbaade icciti guddaa obsu keessa jiru akka waliin barannu barbaada. Waa'ee obsuu hin danda'u taa'ee eegii qabadhu. Torbaanii lamaan sadeemtu dura waa'ee fakkeenyaa dubbisa ture. Sagalee waaqayyo keessatti qarummaa fi beekumsi jireenya namaa akka inni jaaru sagalee waaqayyo keessatti dubbata. Maqaan waaqaa barbaraan eebbifamaa ta'u. Waan sila barbaadan hundumaa caalaa maan barbaada qarummaa waaqayyo barbaada jedha. Warqiif meetii caalaa beekumsa waaqayyo hubannoota waaqayyo barbaada jedha sagalee waaqayyo. Yaa saba waaqayyo jireenya maantan lafkaan gubbaatti qabnu jireenyi keenya dagaagaa jireenyi keenya guutee rahafaa jireenyi keenya jireenya eebbaa ta'uu kan danda'u yoo qarummaa waaqayyo sodaa waaqayyo hubannaas waaqayyo qabaanne. Inni lammaffaan immoo obsaan danda'u eegii qabaanne. Agam qaroo taatee, agam beekaa taatee, agam hubanna qabaattee yooyyuu garuu obsitee waaqayyo eegachuu hin dandeenye egziitiin torbaanin si eegatu tokko lamaa miti. Kunnaan laallatechaa itti dhiitee dabruu qabda. Maqaa waaqaa barbaada akka eebbifamaa ta'uti. Egziitiin akka jireenyi keenyatti fuuldurruuf ka abdiin guutachiisu jireenyi ijoollee haa ta'u jireenyi bultii haa ta'u barnoota haa ta'u ijoollee guddisuu haa ta'u hojjaa haa ta'u tajaajila haa ta'u hin beektanii guyyaa keessatti tajaajilaan agam akka inni tajaajila isa keessa deemu kan maantu nagaa galche urrumaan achitti waan ta'uu malee jedhee ofirraa dhiisu paastarii Ameerikaa tokko lamaa miti pardee warri waldaa dhiisee keessa deemu lakkoofsisaa isa rifachiisa. Waamichi waaqayyo guddaan otoo jiru garuu obsuu dhabuurraa kaka'ee warri egziitochu tokko lamaa miti. Eebba waaqayyo namaaf qopheesse kana jireenyi waaqayyo namaaf qopheesse kana daangaa dhaqqabuu fi wanti nu barbaachisu keessa inni guddaan tokko maal jennee obsaan danda'u maqaan waaqaa barbaraan eebbifame haa ta'u. Warri keenya jiru jedhe obsaan aanan maalii dhuganii aanan goromsa akkasii. Akkasumatti yookaan immoo obsaan qaallomanii jedhamee kenna. Akkasuma miti obsi keessa icciti guddaatu jira. Kwaalitiin jireenya torbaan dabre kwaalitii jireenya nam gooftaa dhugeeffatee maali jennee laallee jaalala jennee miti. Inni lammaffaan immoo inni guddaan immoo maali obsaan danda'u maqaa waaqaa barbaraan eebbifame haa ta'u. Gara birootaa 12 tokko aga lamaa deemee eegi dubbisee ani dubbisa isan rakkatina yeroo keenya wajjin deemoo akka dandeenyu fi sagalee waaqayyo akkasidha. Egaa nuyi dhuga baatota akka duumessa lafa uffisan naannoo keenya qabna. Kanaafis kottaa wanta ba'aa nutti ta'e hundumaa cubbuu isaa nutti qabatees ofirraa fuunee dorgommii isa nu dur jiru obsaan dandeenyee hin fiignaa jedha. Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixan baasanitti ijaa hin buqqifannu jedha. Inni gammachuu fuul isaa dur jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatii fi yeelloo isaa irra ga'e homaan otoo hin lakka'in obsa fannoo irratti du'uu hin danda'e. Ergasii gara mirga teessoo waaqayyoo taa'ee jedha. Maqaan waaqaa bara baraan eebbifame haa ta'u. As keessatti jechaan qofa yoo eegee waliin ilaalle as keessa icciti guddaa agarra. Waan sadii agarra. As keessatti akka duumessa kan marsan
fakkeenya nuuf ta'uu ka danda'an abbootiif haadhota amantii qabnaa jedhan kamaan ta'an kabeetta obsanii garaa warraa hidhatanii yaada waaqayyo kakuu waaqayyo warra dhaalan warra akkamantan Hibruu deemtanii kudhan tokko gubbaatti eegilaatan warra Musee fakkaasa Abrahaam fakkaasa Yoosef fakkaasa Daani'el fakkaasa nama hedduu obsaan garaa ofii hidhatanii waaqoliin citanii yaada waaqayyo fixan baasan ulfinni waaqayyo dhaalan argaa warri kun jedha haleluuyaa akka nuuf immoo maal ta'u warri kun fakkeenya gaarii akka duumessa naannoo keenya marsanii nutti dubbatan qabnaa jedha sagalee waaqayyo warri nutti dubbatu yoo laafnu Daani'el laalla yoo dadhabnu Abrahaam laalla yoo waan beekta bubbule tutture eegilaallu sagalee waaqayyo keessatti Abrahaam kaafnee Abrahaamin jireenya Saaraan ittiin jajjabaanna warri haleluuyaa akka beekta seenaa duri geedallo tokkoo fi saree tokko jaldees tokko akka sodontaatiin seenaan warra seenaa jireenya qabu nuuf maalidha nuufi fakkeenya gaarii ittiin jajjabaannu kanaaf sagalee waaqayyo beekta waan obsan eegi kaasu warri kun akka duumessaa nu marsee fakkeenya gaarii nuuf ta'eeraa jira lammaffummaa waynu fuudha gooftaa Yesuus Kiristoos hin dagatina gooftaa Yesuus Kiristoos beekta gammachuu is dur jiruuf jedhee gargaraa fi yeelloo fannoo danda'ee obsee jedha haleluuyaa gargaara sun cufa keessatti is dur maaltu jira gammachuu guddaatu jira haleluuyaa gammachuun kun maal ture lafaaf gubbaa waaqayyo abbaa fi dhiyeessu ture ሰማይና ምድርን በክርስቶስ በጠቅላላ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ያለው ዋቀዮት ብይለፋ ሁንድኖ አክኒ ፈዩፍ ኢልመሳ ቶኪቻ ከንጃለቱ ኤርጌ ጀራቢቲ ሃሌሉያ ብይለፋ ከና ፈይሱን ብይለፋ ከና ዱካን ኬሳ ዱአ ኬሳ ጩቡ ኬሳ ባሱኒ ገመቹ ክርስቶስ ቱሬ ገመቹ ጉደስ ነው ፍጥረት ደርጋ ጋርገር ፈኖ ከማልታይ የሎ ፈኖ ከና tuffii fannoo kana waraansa fannoo kana haleluuyaa maaltoche obsee danda'ee jira sagalee waaqayyo kanarraati kaka'e mirga waaqayyo abbaa ta'ee jira sagalee waaqayyo gargarii guyyaa har'aa yoo ati maal taate darbuu danda'a yoo ati obsite yoo ati obsaan dandeette yoo obsa qabeessa taate waan waaqayyo si durse waan waaqayyo si ilaale maaltochuu dandeetta dhaaluu dandeetta kanaaf garbichi waaqayyo anin wanna dur jiru dagadhee isana dur jiru qabuuf maaltocha inni deeffadhaa jedha haleluuyaa garbichi waaqayyo maal jedha anin wal dorgommii dorgomeera anin amantii koo eegeera fiixan baaseera ammaan duuba maaltu na eegata gonfootu na eegataa jedha sagalee waaqayyo maqaan waaqaa bara baraan ka'ee eebbifame haa ta'uti obsii guddaan of keessa maal qaba eebba waaqayyo qaba obsi guddaan of keessa maal qaba bori waan waaqayyo si herregsuni dhaaluu dandeetta yoo iyyuu obsiin achiin ga'uu hin dandeettu kanaaf nuun immoo maal jedhee nu gorsa isan immoo jedhu wanta ba'aanu ta'u hunduma cubbuu isaa nutti qabates ofirraa fuune dorgommii isa nu dura jiru obsaan dandeenyee hin fiignaa jedha Amen. Ganam kan gisee waaqayyo kana jireenyi ammaan tana waaqayyo nuu kenne ka hadhaa keessa jiru kunini maalidha fiigicha Amen. Ijoollee guddisuun fiigicha barachuun fiigicha hojjechuun fiigicha tajaajilli fiigicha garuu fiigichi kana namoonni wal dorgommii hin qabu fiigichi kun fiigicha addaati fiigicha siifi waaqayyo hanke gidduu qof jiru malee siifi nama gidduu jiru miti fiigichi kun inni dhungubbaatti nami riwaardii isaa haleluuyaa gonfoo ulfinna sii kennu namatti tajaajiltee miti sabatti tajaajiltee miti abbaa mana haadha manaati miti ijoollee keeti miti danfa kan kee dadhabbii kan kee bu'aa gad buutee ol ba'u kee gargar kee dabarti kan haleluuyaa eenyuuf jettee gooftaaf jettee kan tolche sagalee waaqayyo gooftaaf jettanii waan tolchisan dagachuuf inni namaa miti sagalee waaqayyo akkasumaan paaster eenyutu si dur jira haleluuyaa gooftaa Yesuus Kiristoos si dur jirsun
Isa jalqabaaf amantii kenna ila isirra keeyyaduuti waan beekta baasitti ta'e cubbuu taanan wallaal taanan dogoggor taanan waan badda nam dangeessaanan ofirraati buusiti maal ta'e nami fiigichi fiigu ha baakpaakii baatee nam fiigu hin agarranii baatee qambar baatee maraatoonii agartee beekta hin beeku garuu jireenya keenya kan fakkaata mee kottaa jedha sagalee waaqayyoo har'a waan beekta baanutti ta'e waan beekta nutti ulfaatu kan ofirraati gangalchine kottame waaqayyo kan gooftaa kan fuulduratti islaalaa nami islaalu haleluuyaa akka beekta aduu barraaqa ifaa oowwaa deemu nami Kiristoos laalu hin qaana'u nami Kiristoos laalu hin ceeru nami Kiristoos laalu hin gufatu nami Kiristoos laalu fiixaan ba'ee gooftarraati gonfoo nagaa gonfoo ulfinnaa hin argata maqaan isaa barbaadaan kan eebbifamaa ta'u. Ani warra fiigichi ce'u fiigichi ce'aa fiissa namaa warra dhaabatee meeqa nama gaminaa fiissu jirtee deebisu keessa jedhu nageenyi kan nama fiigichi waaqayyoo ce'u eenyufaatti ilaalchuu jira eenyufaatti fuula manaa laaluu jira dhaabatee ilaala eenyufaatti naamachuu jira hin jiru nami fiigichi ce'u namichi gimoo jigubaat iyyan moo iyyuu baatan nami ilichi baatan kasiyaam ilaaltee haleluuyaa inni siyaame amanamaa waan ta'eef isa laaltee ceeka fiigichi kee fiixaniin ba'a maqaan waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Tajaajilaan hedduu harka namaadhaa oduu eegatu karaatti hafe. Nami ebeluun fulamaan na laale ebeluun naan gammachiifne ebeluun hin barreessine ebeluun akkas hin taane ebeluun waldaan akkas naan tolchine nama akkamitti egziit tolcha. Garuu tajaajil kan kee gubbaa sun taa'ee kalaa dheedudha. Haleluuyaa. Kabeetta lafaaf gubbaanis qabuu hin dandeenye dukkanis qabuu hin dandeenye nami fuul nama laala keessa gara keetii qoree laaluu kan danda'u dheedudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos inni gatii isan tajaajiltan gatii isan baaftan bu'aa bahii isan kee dabartan obsu guddaa isaaf jettanii obsitan eenyuun argattanii waaqayyo irratti argattan maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Mee obsaan danda'uun of keessa maal qaba eebba guddaa qaba maqaan waaqa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Oh my God sagalee waaqayyo akkasidha. Gara warra birootaa 37 deemtan ilaaltan akkasin dubbisa. Jaalala waaqayyoo gootanii isa waaqayyo abdachiisa argachuudhaaf obsaan danda'uun isin hin barbaachisaa jedha. Ameen ameen. Akkam namatti tala. Jaalala waaqayyoo gootanii is waaqayyoo abdachiise argachuu fi obsaan danda'uun isin barbaachisaa jedha. Caafamni qulqulluun yeroon xinnoo isheetu jira inni dhufuuf jirsunis in dhufa malee in turu jedha maqaan waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Gooftaan ati hin tajaajiltu balbal gubbaa jira ka ture ka fakkaate kan hin hojjenne kan akka fakkaate ulfinni kan qabne ka fakkaate gooftaan kun hin dhufa osoo ka ture fakkaatellee inni hin turu jedha sagalee waaqaa maqaan waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf kottaa abdii waaqayyo nu qabsuun dhaaluuf maal qabnu obsa guddaa haa qabaannu jedha. Irra deebisee dubbisa jaalala waaqayyoo gootanii isa waaqayyo abdachiisa argachuudhaaf obsaan danda'uun isin hin barbaachisaa jedha. Yaada waaqayyoo jaalala waaqayyoo fedha waaqayyoo gochuuf maaltu nu barbaachisa obsa qabaachuutu nu barbaachisa maqaan waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kamata qara warri yaada waaqayyoo gara waaqayyoo cibsuu danda'u gammachiisuu danda'u fedha isaa fiixaan baasuu danda'u maal qabaachuu qaba obsaan qabaachuu qaba. Ulfinni guddinni waaqayyoof haa ta'u. Lammaffaan immoo obsi kennaa waaqayyoo jireenya keenya keessatti inni arguu barbaadu. Ameen ameen. Haleluuyaa. Lafkan gubbaatti eegi jiraannu nu ambaasadoroota eenyuti nu ambaasadoroota Kiristoositi. Yoo waan yoo galu jireenyi keenya haasan keenya dubbiin keenya mariin keenya tabi keenya eenyu calaqqisiisuu qaba mootummaa waaqayyoo mootummaa qulqullummaa ameen Kiristoos dha'uu qaba maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf dubbiin waaqayyoo waan jedhu kunoo akkasidha Roomee 5:5 dubbisa. Kanaafis amantiidhaan qajeeltota erga taane gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waaqayyo bira immoo nagaa qabna. Karaa isaa
Ayyaan isa amma meeffachaa jirru kanatti amantiidhaan dhiyaachuu arganneerra. Abdii ulfinna Waaqayyoo irraa hirmaachuu keenyas gammachuudhaan hin himanna. Kan malee sadi gubbaa kan malees immoo gidiraan obsa akka fidu beekne gidiraan nutti dhufus gammachuun hin himanna. In himanna. Obsi qaroomanii ba'uu fida. Qaroomanii ba'uunis immoo abdii fida. Sababii Waaqayyoo jaalala isa karaa hafuura qulqulluu nuuf kenneen gara keenya keessa dhangalaaseef abdiin immoo nu yeellasiisuu jedha. Ameen ameen ameen. Waaqayyoon maal taaneerra? Waaqayyoon qajeeltota taaneerra. Waaqayyoo biratti fudhatama taaneerra. Kan qofa hin taane jireenya ammaan tan meeffachaa jiran dhugaan ka fuulli sabeetta seennee agarru kana eenyurraati arganne ayyaan Waaqayyoo irraati arganne. Kanaan immoo maal tolchina? Abdii kanaan guddoo gammachuu qabna. Kan qofaa miti jedha sagalee Waaqayyoo. Qoramuun akka eegi jireenya keessan keessatti dhufu agisan qulqullummaaf qajeelummaan ayyaan Waaqayyoo han keessa jiraatan maal ta'a? Gammadaa jedha. Achiroo obsi maal fida? Qoramanii ba'uu fidaa jedha. Qoramanii ba'uu maal fida? Abdii fidaa jedha. Sababii Waaqayyoo immoo jaalala isaa gara keenya keessa afur Waaqayyoon dhangalaaseef abdiin kun immoo abdii nu kutachiisuu jedha. Nu yeellasiisuu jedha. Kanaaf nu keessa maaltu jira? The working power of Holy Spirit. Afurri Waaqayyoo nu keessatti hojjaa guddaa hojjeta. Yaa saba Waaqayyoo gargala akka jireenya keessatti eegi dhufu gammadaa ka jedhu isaniiti addeessa isanitti himaa. Gargala isan sobdanii ofirraa fiddanii miti. Gargala isan hattanii ofirraa fiddanii miti. Gargala isan qabamtanii ofirraa fiddanii miti. Gargala isan akka madeemtanii qabamtanii miti. Ka Waaqayyoo jechuu jiru. Gargala isan nama buutanii arrab keessaniin afaan keessaniin haamattanii miti. Ka Waaqayyoo jechuun qulqullummaan jiraacha, qajeelummaan jiraacha, ifaan jiraacha, gargala fedhe eegisuurra dhufe Waaqayyoo irratti of dhiisi, Waaqayyoo laali, gammadii jedhe. Maqaan Waaqaa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Barkana namni Waaqayyoodhaaf gatii baasu xiqqaa hin jiru. Harki guddaani wallaaluun kennaaf gatii baafne. Harki guddaa dogoggoruun kennaaf gatii baafne eenyutti haqannaa isaaf jedheeti beektaa otoo sila aniin isaaf jechuu baadhe sila hardhaa eenyummaa kee dhugaa si garsiisayyoo. Eenyummaan isaa dhugaa walii baanaa jechuun otoo isaa fedheeti malee maqumti kan dura jiru kanaatii jedhee obsee malee sila wal agarsiifnaa. Waan agamii jira barkan garuu kan Waaqayyoo har'a nuun jechuun jiru. Yoo san qulqullummaan qajeelummaan if kan kee jiraatan gargal feetan keessa eegee jiraatan maal ta'a? Gammadaa. Gargal kan Waaqayyoo waan tolchu obsa tochee isan keessatti hojjeta. Obsi kun immoo bormaan fida abdii guddaa fida. Abdiin guddaan kun immoo maal tolcha? Jaalala afur qulqulluun keessan guutee isaan warra hin yeelloofne, hin qaanofne, hin ceerre, warra abdii qabu, warra dhaabachuu danda'u, warra gargala qilleensi keessa, ibiddi keessa, garaan keessa eegi deebitan, warra Waaqayyoo wajjin dhaabattan taatan. Dhum gubbaatti immoo kunin gooftaa ofii waliin lafa keessa kan baatu eenyu jedhamee akkuma himame guyyaa tokko immoo gooftaa kan kee wajjin maqaan kan kee tajaajilli kan kee ol ba'a. Maqaan Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ulfinni guddinni isaaf haa ta'u. Jireenya keenya ijaara. Ameen. Ijoollummaa akka hin taane tajaajilli kenna. Barri keenya achumatti beektaa barri ijoollummaa akka hin taane nu dammassa. Maaltu akka beektaa sibiilii warqii yookaan immoo warqiin ibiddi keessa darbee jabeenni isaa qajeelummaan isaa bareedinni isaa ba'u Waaqayyoo nullee qilleensa keessa nullee galaana keessa nullee ibiddi keessa nuun qabatee dabra. Wanti immoo kan namaatiif kennu adda tolchu ibiddi kan keessatti Waaqayyoo al taa'ee nu laalu nu wajjin jira. Maqaan isaa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Nu wajjin jira. Haaleluyyaa. Yeroo gara qalbii ofii deemee jedhe Phexros eenyuuf biratti argee gooftaa kita beekee jedhe. Gooftaadhaan maniidha kan sansala caccabsee balbal sibiila kan qixxuu kan danda'u eenyudha? Harka namaati miti. Kana wajjin ture gooftaa kita'ee beekee jedha. Haleluuyaa. Obsaan danda'uun waan Waaqayyoo karakterii Waaqayyoo inni nu keessatti yeroo irraati yerootti jaaru. Maqaan isaa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Kan biraa
obsaan danda'u yoo waaqayyo dubbii isaa keessa nu barsiisu gooftaa Yesuus Kiristoos fakkeen gaarii tokko Luqaas 18 tokko 8 gubbaa waan ammaan tana obsaan danda'anii waaqa kan eegachuu gubbaatti waan kadhaa gizee barsiisa akkasiin isiniif dubbisa yeroo hundumaa kadhachuun akka isaaniif ta'u kadhachuus akka hin dadhabne isaan barsiisuudhaaf Yesuus fakkeen tokko isaanitti himee jira kadhachuu akka hin dadhabne bara ammaan tan kee jiru kan keessatti tajaajila waldaa keessatti tajaajilli namitti dadhabkamee jedhee jennee ilaalle tajaajila kadhaati kasi miti konferansii jedhan katamaan guutuu dhufaa miti Friday night prayer jedhan nama gadi dhufa nama xiqqaatu dhufa kasi miti paastor kanaaf maan jedhe dubbii waaqaa kottaa wasan barsiisa obsuun akkamiin obsanii waaqayyoo eegachuu waaqayyoo balbal isaa kokkisuu waaqayyoo gaafachuu waaqayyoo eegachuu maan akki fakkaata isan garsiisaa jedhee waa'ee beektaa haadha hiyyeettii firdiin irraatii hirdhatee akka abbaan firdii hamaan tokko ka waaqallee sodaan safuu namaa hin qabne tokko isitti gara isa deemtee yeroo hedduu deddeebitee naafaradii jennaan inni romifamaan jedhe dubbii isii sun fuudhee lafarra harkisee jedhe dubbii waaqaa dubbiin keessan abdiin turtu namni yellessaa jedhe sagalee waaqayyo abdii isii maan sochee irraati turse lafarra harkise hindi iftisiin borillee iftaallee dhuftee balbal kokkifti naafaradi jette jennaan dhugum gubbaatti akka sadii ofiin dubbatee jedhe jaartii yoo hiyyeetti gargala kan bakka odootti manillee oduu balbal cufanillee duriin beektan biyya keessatti namni man keeffata asiin jiru jalatti himaa warra jafaan jiru warra akkas cufatti ergee isiin garuu borillachuun jirti borillachuun jirti eegee gar qalbii ofiin dubbate maantu jira yana gargalchite nan dhiiftu akka amantiin arguu jirutti hafara dhufi jedhe fardee fi garuu gooftaan jedhe ani immoo akkasii miti jedhe sani dubbise waan akka malee garaan tuutu waaqayyo immoo warri isaa fo'aman guyyaaf halkan garsaatti iyyaniif dhugaa isaanii hin baasu fire yookiis lafarra dura harki isaadhe eenyuun gooftaan akka namaati miti gooftaan kenna gooftaa gurra banaa qabu gooftaan ija banaa qabu gooftaa kana qulqulloota dhaga'u warra garisaa dhufeef warra is duratti akka Haannaa garaa ofii bananii isa is dura bu'aniif warra gooftaa na qarqaar gooftaa na dhaqqab gooftaa guyyuu mar'aqoof waan kan keessa na baas jedhaniif waaqayyo ni gara jabaa miti ameen jireen kee tokkoon keessatti harka waaqayyo garreerra namni waaqayyo nan qarqaar jabeen kiyyaan harka dhaqqab jedhee jiraate of sobuu jirtu qarqaarsi eenyuun as geenne eenyutu nu jireesse eenyutu nu soore eenyu jabeen nu kenne ulfinni guddin isaaf haa ta'u waaqayyo kun niitii kanarraati baradhaa haadha hiyyeettii kanarra baradhaa fulkii barbaadutti hiyyeellayina hin dadhabina na kadhachuut na gaafachuut wallaa isanti hin fakkaatin kadhaani waan obboleeyyan durbaa qofaaf ministeerri warraa qof kennam akka tolchisanii fudhanne kadhaan jireenya ameen kadhaan jireenya namni man tokko keessa waliin jiraatu ka waliin hin dubbanne ka waliin nyaatu hin jira hin jiru nulleen immoo gooftaa keenya wajjin abbaa keenya wajjin uumaa keenya wajjin every day afuuran imimmaaniin yaadan makina keenya keetteenne imimmaaniin man keetteenne ijoollee keenya wajjin waaqayyo galatoom maqaan kee barbaraan kaa eebbifame haa ta'u soora keenya abbaa keenya fayyaa keenya bareedinni keenya siin as geenne situ nu qarqaare situ namnu tolche abbaa isa warri bahaa qabdan galkii koottaa jette abbaa kallee nurraati kaasi ameen hundumaa keessatti yeroo hundumaa jedha jechi waaqayyo keessatti yeroo hundumaa waan hundumaa keessatti himata keessan kadhatu wajjin waaqayyo fuula duratti dhiyeessa malee wa tokkotti illee hin dhiphatinaa jedha dubbii waaqayyo gizee gaarii yoo maachur taatu fudhachaa
Konfii softochaa yeroo hundumaa gadda keessatti waan namni hin dandeenye na bachiftee waan an danda'e raafuu hin dandeenye kenna dabarsitee ani waa kan keessa wajjin jira. Aga tofii beektu caalaa nattu si beeka. Awwaan tocheef beeka. Ameen. An beekadha. Eenyutu Waaqayyo gorsee beeka jedhu dubbii Waaqayyo. Eenyutu Waaqayyo gorsee beeka. Jireenya keenya keessatti Waaqayyo gorsuu yaalina. Waaqayyo waliin walii gala. Ameen ameen. Yeroo hundumaa Waaqayyo inni maalidha? Beekadha, danda'aadha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Santi dheeressee kan dhuma dubbadhee fixa. Gara warra Qorontos 2:6 gubbaa sagalee Waaqayyo akkas hin dubbisaaniin. Waaqayyo nam hundumaa fi adda addaan akkuma hojii isaa gatii hin kennaafi. Inni warra obsaan waan gaarii hojjechaa guddin ulfinna hin darbine jireenya hin bannes Waaqayyo biraa argachuu barbaadaniif jireenyi bara baraa hin kennaa jedha. Waaqayyo nama hundumaaf akka maali kennaa jedha? Akka hojjaa isaa hin kennaa jedha. Fuula kanatti akka sana dhagaa. Waaqayyo nama hundumaaf akka maali? Gizee Pastor fuula kan gizee dubbisuu dha waan jedha. Akka hojjaa namaa kennuun Old Testament keessatti nafne jedhee ogaa deddeebisee dubbii Waaqayyo waan jedhu waan dubbatteef Waaqayyo duratti deebii hin kennita. Hojjaa harkeetiif Waaqayyo duratti deebii hin kennita. Akkuma hojjaa keetii Waaqayyo sirratti hin faradaa jedha. Kanaaf we have to be very careful when we walk with the Lord. Afurri Waaqayyo wajjin eegii tarkaanfannu, afurri Waaqayyo wajjin baanee eegii gallu, afurri Waaqayyo akka inni nurratti hin gaddine, afurri Waaqayyo akka inni nu keessatti hin dheekkamne, Waaqayyo inni haa nu qarqaaru. Waan dubbanneef, waan hojjenneef hundumaa Waaqayyo biraatiin maali qabna? Guyyaa firdiitu jira. Warra waan gaarii hojjeteef jedha sagalee Waaqayyo. Waaqayyo gammachuu, nagaa, guddina, ulfinna, jireenyi bara bara warraaf qopheesseeraa jedha. Maqaa Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akkasii guddinni, ulfinni, nagaanis nama waan gaarii hojjetu hundumaaf hin kennamaa jedha sagalee Waaqayyo. Maali? Guddinni, ulfinni, nagaan nama waan gaarii hojjeteef hin kennamaa jedha. Yaa saba Waaqayyo fuula tokkotti dubbii Waaqayyo waan jedhu waan gaarii hojjechuu gubbaatti hin yeellayinaa jedha. Hin dadhabinaa. Gaarii hojjechuu gubbaatti hin dadhabinaa. Gaariin kun eessarraatti jalqaba? Mankan kee irratti jalqaba. Waldaa kee irratti jalqaba. Community kee irratti jalqaba. Fuula hojjaa keetii irratti jalqaba. Just guyyaa tokkotti yoo amtiin waan comfort zone keessaa baatee waan tokko hojjette gaarummaatti si lakkaa'ama. Maqaa Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Fuula hojjaatti akka nu cufti nu beeknu peeshintii waliin hojjennaa. Peeshintii yeroo gaarii si duuba waraqaa fuudhanii guyyaa har'aa waan akka sana qarqaartiif galatoomna. Kunoo jedhee barreessee mallatteessee sii kenna deemtee maanajara kennita nam cufaa nama waan gaarii hojjete maxxansanii namtichi injiraa miti akkam namatti tolame tokko jechuun konsiidersi tochee guyyaa har'aa aga namni hojjechaa ala isteep tokko waan deemteef obsi xiqqoo tokko waan agarsiifteef jaalala xiqqaa tokko waan agarsiifteef gaarummaa xiqqaa tokko waan agarsiifteef taa'ee harda andhiphini kee ture, galgal kee ture, boo'aa ture. Garuu hojjaan ati na hojjettee, gaarummaan ati na agarsiistee, nagaan ati na fuutee, na gammachiiseera. Galootom jedhanii eegii xalee akkana si barreessan namatti tola. Ameen ameen. Waaqayyo warra waan gaarii hojjetu, waldaa waan gaarii hojjetu, saba waan gaarii hojjetu, nama waan gaarii hojjetu Waaqayyo nu haa tolchuuti. Warri obsanii waan gaarii hojjetan Waaqayyo duratti ulfinna, gammachuu, nagaa, jireenya bara baraa dhaaluu jedha. Dhaabannee Waaqayyo galateeffannaa maqaan isaa bara baraan eebbifame haa ta'u.